سدفة تكتي عدم عدم إلا وان قلت بيتا بربري كولجيتي تبوفتك هاتي سافا بدنا كيسك بوفتك كيسك قتيت سافا قبدني سافا قبدني إنكم ناي والله بالله كم سافا نكبدنا يا والله بالله كم أبابات الرغوطة أوكي أبابات الرغوطة سافا قبدن سايش أبابات الرغوطة أوكي أعرف فاهم أنا فاهم ما أعرف فاونتين من جراجة سديد والله نجرا بتاعك تبي كموتي هدو هالرئيس انت الان هدو هالرئيس مليون ما هدو هالرئيس هذه انت لا ليش انت كشاري دعوتها يوكينا وجولن قوت يتي مقاس هنول باتة سر فارس دول كاتي دعوتها ادي ترمبا us kayak di sana saya walita saya lagi tadi kan kelama himte us imat do tadi ما نقول دولج nama tokki jarratti kuma jahatama airportii keessa nyaachisa hattoota jechuudha airportii maqaa balleessuudha deemaa jirtanii bar دم adabbii fudhadham airportii Itoophiyaatu akkuma Dubaay maqaa balleessan airportii Itoophiyaatu maqaa balleessuu deemaa jirtanii leeboo دمي كتاتي كيف ردو ati Dubai ati Cairo san keessa yoo akka feestan kuma jahatama nyaachisa airportii keessatti gubboo inni kabaabbar wal balleessina agata demi tinin katati ya salam singa himaddu fudashan ati mal jedhte la cosa guttente so koy la cosa ma guttente ibsan esa de ke kuna mura biye ati miskinti ciane korbe sa kodena kala erodi dama korbe sa kodena duit guys tartam kora abo kun sochau bakadaba tu namicho usged at me turumba hatota us haru gurban kofe turumba hatota me koy haru gurban arabati no arabsitu no wajiti jirrebar malu jijjirtani mitem yomos nin dabartu dafi abo kana chala mal dabarti miti zarmanzari kan ke orachu dandena dadaf kaasi jamir yo hakana ma dugugan zarmanzari nama inuma horatani ba hakana ma yo gura sochai Glavi kaba nukun asim glavi kaba sochai baba an bichani kata mo gurban adu koy kamantat gurba wambra katana sochai gurban udwarre sena mali afurin tabanne afurin kata no yodi nisan katane mo kananya anam jajar tamo muchan jar si mamata kan ke kanan jira buke gudda kana Badi ti kun tira makala ka ijan salva nenne mala Abon so jodu wanil gani kuni nawa gol ita wallahi Bata tena wala dada kadira मैं आज रावण बड़ी रमोना लसला लगा जिसी की रावण तनु मना तुम बजरब में नूरा कागा ना गुवार तिरब apa satu Asim bayya lakana bay magara jahatota bayya lakana Asim arsida bay lupu kita wallahi Asim arsi kunjechu abeni isa kabiya kana kabiya kesa jechu walitti osoo dachee osoo ati tab goote Cairo raga Ethiopia buufteen fit yaa dhugaadha maaliif jennaan akkamitti beekta isin dhiiga isaatiitu qulqulluudha amma qaasim arsiidha jechuudha argite qaasim arsiidha dhugaadha hattuudha miti si galee haqa namaa hin guuru bar isinillee osoo haqa namaa guuruu baattanii rakkoon qabu gar haqa namaatiin borqii baattanii addunyaan keenya aga sima addunyaan keenya ibsaa kitani kan namee namichi kun nurraa haa cadhisu eenyutu maal qixaate mee qixaatiin maal qixaatiin tokko kaawwannu ila ibsaan jaalibsaan qixaati ati qaxxaamtuun qaxxaamu silaa bar waliin nu qaxxaata ture bar korbees waliin nu qaxxaata ture bar okay ata arafati kan ani ibsa qaxxaash atu injirta ra'een korbees gaari ini ila kata ulah
Jawwi. Luka takkan nabatta ya salam jette aslan. Achi kina mana? Tuna daw magutto ka kana iyada. Ya salam ya salam. Wa magutto iti barwaadneertu isi akara nama dullatti. Inarrasini Ati afaan qabadhu yaddis ati afaan lakkoofsa ekeraa afaan qabadhu yaddis ka osoo jiru surree keessatti du'e us jedha us namitti kana afaan qabadhu yaddis ati. Deem. Maxaana. Farda galgala bade. Hoottuu naqatta ati rarraafattee qabda. Bada ka osoo jiru kola. Ibanin jetti ati diri. Tawazon kitara. Tawazon kitara tin biyawa. Kola jetti asumti maqaa dhoofti. Baalagii taate jetti. Kunin kola jiraachuma taa'ee haasaya. Kola aan kun. Wallah gabbaasaa akka shabbina gurra kan jirra akka tokkosne. Abbo waan ittaane nu dubbisaa jirta rabbi sodaadhu ani bakka isinirraa bawwal. Of kabajaa taa'aati taphadha sadaqaa guuradha of kabajaa taa'aati. Wallahi nu sadaqaan barbaadnu warri nu kenne kun deebisee si haa kennuu barbaadne wallahi hin fedhu. Nu naa kennu. Warrummaan nu kennu kunuu si haa kennu garuu ati adabbii ansi adabe qofa fudhadhu nagaan sadaqaa ta'e fudhannatu. Namni ati barbaadde barbaaba dhageeffadhu laal dhageeffadhu. Ati waa jechuun barbaadu beektaa. Mee ati na dhagayi bara ati na dhagayi. Warra Dubaay irraa wanni adda si godhu maali beektaa dhageeffadhu warra Dubaay irraa. Takkatti na dhagayi. Na dhageeffadhu kan na baasin dubbaddaa waan rakkoon kee akkamitti heerumtee jaarsa namaa taateen akka niititti nama jalate dhiira jala dubbatanii. Ani qopheessa kan keetii kanatti hin heerumu kaayoo heerume jaarsa akka ajaa'ibaati heeruma dhageeffadhu si sima warra Dubaay irraa wanni adda si godhu ati sadaqaa fuutullee achuma deebiftee kabirootitti kennita malee itti hin nyaattu si. Anafaata na dhageeffadhu baala na dhagaye. Na dhagaye aboo wallahi na dhagaye. Ani amma jechan taarellee siin hin jedhu. Ani dogongorellee si arrabsuun barbaadu jedhu. Yoo feete na arrabsii rakkoo qabu situ ittiin dhaqata jedhu. Ani akka obboleessa tokkotti wanti si kadhoo jiraate wallahi billah akka dubartiitti jiraatu bas. Akka maalitti jiraataadha? Akka farda galgala badeetitti jiraata. Ati ammoo akka farda bal'aatti jiraataa tabar farda bal'aa qayyata kan qabne jechuudha. Farda bal'aa qayyata kan qabne. Sila arraba digirii fudhattee biyyaa baate ati haadhatiyya. Yaa ilaahi. La ilaha abora bisoda ani lakki ani tamma mala karana tarabu fedwa farda galgala bani ila ati ati na tuttuqa ati akkani rajadi sun fedu bar itti ta kan ragga tukun bar marfe gudda na gora kun itti ta bar gisi ana sin rajadi so sinna tuttuqa yo an rajadi so sinna tuttuqa kana bar sorry amma kana god ama karo kitaati kennu futa ama kabajan ada bam tarimi giftari kenna lewan unjeda kitaati kesan futa ya salam yetti harkame kaje harka kudan jet okay ibsa fudhadhu kitaati sani Akkam jiru. guys asumaanu nama kumaaf 300 jira warroonni Dubaay keessa jirtan jechuudha xurumbaa sadaqaa kana jechuudha baaba Nuraddiin gaafa 17 jechuudha gaafa 17 I think gaafa 17 meeqaati jette sila Geema akkam ergite sa'o? Eban geemi akka gaafa meeqaati sadaqaan teessu sun namicho gaafa 17ti talo ji'a kana gaafa guyyaa 17 jechuudha guyyaa 5 booda jechuudha viidiyoo illee isinii hojjedha irraa nafina dhugaa rabbii warri Dubaay jechuudha yoo namicha kana irraa haftan isinuyyuu ummata rabbiin beekuu miti wallahi ummata rabbiin beekuu miti jechuudha warri jechuudha ati jetteef narraa nafanii warri Dubaay hiiroo maayikiin ginnaate akka isaan na jaalatan anaaf rabbi beeku si jaalatanii barmaaf sin jaalanne habiibi hin fuutaa fiddee isaanii kennita hin fuutaa fiddee isaanii kennita kadhatee galee awwaala abbaati dhibaafatee san taate maal sin jaalan maal jechuun dirqama si jaalatan akkam sin jaalan ati liqimsi waan fuute liqimsi Asirra waan 500 takka kanna. Umari asirra waan 500 amma lafaate beekoon
Talis. Oh, guys, thank you በጣም አሶ ዘግሬድ ያጋጫል ከመሬት ይላል አባቴ እናቴ ናንተ ቀጣቀጣም ነበር ሀዳ ረሜክስ ረመዳን የባ ጣሂር ማይሎ talis ate jaale inni da maqaan kennu ni maqaan ken beeku ጣሂር tapha tokko nama wachiisi namicha kana tapha tokko nama wachiisi inde diyaasbooraan akkamiin dheessita warra Dubaay rabbi jedhaati harkatti kennachuu deemaa jirra bar ummata kana jechuudha ummata kana bar deemnee harkatti kennachuu deemaa irra yoo rabbiin walaafise malee akkamitti hin jedhaa baraan akkamitti diyaasbooraan isaan nurraa qaqqabdu dadhabde nama 300,000 as teettanii jechuudha akkamitti nurraa qaqqabu dadhabda rabbi yoo nu laafise malee deemnee ummata kanaaf salaatu deemaa jirra jechuudha ummata kanaaf sallamuu deemaa jirra yoo rabbi nu laafise malee akka garaa kennaa rabbi nu godhe malee yoo rabbi akka garaa kennaa nu godhe malee Ramadan faashiniidhaaf kaansileesh faashiniidhaaf Samiraa faashiniidhaaf Zabiba faashiniidhaaf Sultaan shaappiidhaaf Sultaan kaastarar fuuddiidhaaf salaatu sallamuu deemaa jirra jechuudha angoota inni gallakkisuu deemaa jirra angoota inni tana gallakkisuu deemaa jirra yoo rabbi nu laafise malee akkamitti diyaasbooraan takkitti namni tokkichi afaan isaanii nurraa qabu akkamitti dhaban yaa rabbi kufaatii nuti kufaatii akka biyyaatti kufaa jirru kana yaa rabbi nuti kaayiroodhaaf Dubaay jigga kufte jechuun wallaahi kasaaraa guddoo tarabbiiti caala'ee wallaahi tarabbii ati galatu kaayiroodhaaf Dubaay walitti kufaa jirti Tiripiliidha adeemamee tiripiliidha qurxummii takka yoo arganne hin dhaqqabne makiinaa takka yoo arganne hin dhaqqabne tiripiliidha inuma deemaa isin hin jedhe tattaaffadha wallaahi kasaaraa guddoo keessa jirte kasaaraa guddoo keessa akka saba kanaatti kasaaraa guddoo keessa jirte yaa Xaahir rabbi jedhiti maqaa diyaasbooraa eegi gara jalaa gasiqii puush godhi tiripilii kanarratti maqaa diyaasbooraa eegi gara jalaa gasiqii puush godhi maqaa diyaasbooraa eegi waan biraas hin jedhu inshallah hiqaamattiin barana ijoolleen kenniteetiin jette waraqaan ijoolleen barana nu hojjechiisaa jettee kaansileeshinii fudhattee kennite amma kaa inshallah torbee tokko booda akkana idaan amma gachii gannu iyyaate amma birrii 10,000 kennee naa kennuu dide birrii hagasitti kennee naa hojjechuu dide birrii hagasitti kennee naa hojjechuu dide haadha faatee rabbi jedhi dhaqii naa gaafadhu haadha faatee rabbi jedhi akkas jedhi aslii rabbi akkas godhi birrii hagasitti kenne kaansileeshinii akkas diraamaa mootummaa keessa gale diraamaa mootummaa keessa gale raba samoona kan akkana gannu hiiqqatti kun amma yaa rabbi kiyya ati laaffisi rabbi kiyya jarri kun akkanatti jechuudha xurumbaa ofii ittiin naffaati birri isin itti kennitan xurumbaa isaanii ittiin naffaati amma isin jechuudha torbee lama booda jechuudha himachuu dhufte yaa rabbi nun kasaarsin ati jibrii badri atillee cikeessa jirta lafee kiyya maal taate saree kun nagama ati maal taate askireemii kennita ati kootu abdii kayitti kun kaasiin arabsitu naawuxa kootu gimaata hoola jaldeessa كواتا كان قال لي في فارع إن أنت جلابي فيدما تيزرت باقي وتبي يا سلام يا حبيبي أتي ربي أريد أقوم أغنداتي تلي وطبعا أرسينا كان هندا يومي تسلا يقرأ واكن نورتي هرر جنة تتاتي هرنا maal jettee arafaate arsiin karaa kana hundaayyuu miti waa kennu kanarratti harargeen garam guddi namni hin jiru bar saninuma jedhe maal gootaati kana namicha kana dhatte itti gaafatamaa kaabintoota itti gaafatamaa hattoota jiru maggaarraja hattoota maal godhuuf jedhatte namaan daleeni yoom fooloo na gootee maa seenaan daleeni taa'imii tanarratti diyaasbooraa milisanii bar namni dura giifti naa kennaa ture sun diyaasbooraadhaan ni miliqe lubbuu ofiitiin miliqe amma laala bannaa taachuu dhageeffadha an wallaahi 15 illee isinii qaxxaa tokkoffaan an arrabsina yoo na arrabsitan arrabni kiyya baay'ee keessan caala dhageeffadha akkuma abbaabaan yoo na arrabsitan arrabni kiyya keessan caala dheeraadha namni viidiyoo na waraaba naantee viidiyoo waraabamee olii gad deemuun na salacha yaa hin barbaadu viidiyoo waraabamee olii gad deemu kalaas qixaatii natti maddaa isinii qaxxaa
adabamne maal jechuu himadhaa qixaatii keessan ka duraa yaa salaam harka kudhan jette Dhiisi sanniis adabbii biraa sin adabne. San kaasii adabbii biraati adabuun ani si adabamoo isa adabu. Dadhabina dhiisin adabe dhiifamaa gaafattu warra Dubaay. Yaa tokkoffaa Qaasim goota arsiitii jettaan. Kanan jetti kanaa miti. Kanan jetti wallahi hin jetti. Okay ati ofii keetii adabiin. Baabaa dhageeffadhu seera adabbii keessatti Yeni maal? lama himadhaa innis lama. Gilaabuun tatagamu aሁን gilaabuun nakaa argaachuu sissetuun baammis Qixaatii nama lama himadhaa. Gilaabii yoo nakaa gootanii kennitanii jette shaniin baay'ee. Yaa biyya dhiitii jedhati sana Shaniin kana baay'ee. kootuuti natti taphatte. Amma akkana godhe aada faate Adabbii lama himadhaa jedhana seera adabbiidhaan lama himadhaa. amma tokkoffaa adabbiin guddaan maqballeessi arbaaba kiyyarra keette kana dogongora akka ta'e dhiifama gaafata. Laal dhageeffadhaa. Ana sheexana biraan natti kaasuu yoo taate malee waa'ee kiyyaaf waa'ee maamman nuurii nama tokkollee hin galchu isinillee hin galchu afaaniin usaa. Waa'ee kiyyaa fi waa'ee maamman nuurii. Amma luka takkaan dhaabadhu dhiifama gaafadhu waree. Waa'ee kiyyaa fi waa'ee maamman nuurii dhiisa. Qixaatii himadhu ati kan kee himadhu. Ansi jamir warra Dubaayii gaafa hattoota jedhe malee an uummata kaawwalee hin jenne Qaasim Arsii kiingini jedha achisi keessatti. Ansaan dhawa. Namni tokko ababuu tokko. Fulaawuri tokko. Okay. Ababuu tokko. Dhimma sanii keessa dhugalchu bakka dhimma sanii keessaa baanee jirra. Ijoolleen Dubaayii goota ijoollee kaarkooti kaayirooti. Hattuu yoomirraa kooda kenna taate. No arrabsina jedhaa kaa arrabsaan taphar arrabsutu eegalaara. Ay goota ijoollee kaayirooti ishii tokkoffaa san jedha lammaffaa fi sadaffaa fi arfaffaa himadha. Ati waan bira dhiisi. Abbaatii maal? Namni gaas nama dhabne. Yaa qashti waa nagna bira naati nan. Sadiin baay'ate guys. Sadiin baay'ate triple dha guys hundi keessanuu. Triple thank you ni maal. Amma fira argatteer taate. Thank you so much. Fira argatteer. Thank you. Thank you ni. Sadiin baay'ate gargaaranii biraa kunneen kan yoo mo'anii na adamu. Arganne waan guddaa miti bar qurxummii takka triplii keessatti maal ta'an triplii. Sadiin baay'ate namoonni kiyya gargaaranii. Amma humna arganne. Wallahi Qaasim thank you. Abo baala habti gidalen wallahi lazim nuurilleen abo. Anti shi amat nuurilleen Qaasim. Eno bak. Aman kargo. Jaaleen si jedha tokko qochi bidiggi ilaal gattee ol kaa gattee harka kudhan kaas. Kun hin jirre akka jirretti lakkaa'e mucattii qofa nu adabe. No isaan lachuu adabaman isin qofa akkam adabaman. Kun hin jiru arraba qofa. Lama jechuun lama koolgeetiin barbaree gootee fuula mijata. Akkana akka isa guddee jettee jiru. Wallahi sadi guddaa sadi. Aboo tokko naasawa kaan marattanii. Way. Aboo isin dura jirra bar waan barbaanne dubbachuu mirga qabna. No hedduun jira kana Bar seera geemaa balleessaa hartan ofuma keessanii seera geemaa keessanii. Dhageeffadhu kuma eega afuriin taphataa jiranne qixaatii lama baabaa waan barbaade haa himu atillee lama himadhu. Okay maddu baabaa. Ani wallahi ijoollee Dubaay akkuma jiru as qayyamteertii dhiifamaa gaafata. Tokko. Inni lammataa qochi bidigii soddoma naa hojjettu achi garagaltee jechuudha. Hayyee fittee dhaabe. Achi garagalee ati hoo maal sa'aatii hojii fittaa haa. Ani achi garagalee qochi bidigii soddoma sii hojjedha ati laaltaa. Giyya dammoo an duraanuu isinitti himee jira. Tokkoffaa jechuudha. Koolgii barbaree waliin baxabbatanii kaatanii wanno saabaa keessa geettanii keessa gatteettan. Namni isa kana kaa'u jirtan itti fayyadamaa haa. Niin jira kunoo obsa. Isin lachuu. Obsa waan ta'e daleennete obsa. Obsa waan kana wallahi billah. Ada baate. Wanti kuna barreessaa ol taksii hunda dabilii kana keessa fayyadama amma bineensa kana keessatti. Ani yaadni tokko naa dhufeera. Itti fayyadama. Kuma. Yaa. Miliqee wanti. Ayyaanni tokko naa dhufeera. Okay. Haati baatee achi haa garagaltu anitti urursa asii achi.
Sijamir waa dandeettee wayii sijamir waa dandeettee wayii waa goota moyoo hobobsite malee bara. Waa dandeettii wayii chirootaa wayii qabda moyoo hobobsite malee eessa dandeettee maal dandeettee hobobsite inshallah garaa tulluu kana baatee badaka garaa tulluudha. Thank you. Qaasim gilaabii qabda qayistii waa gilaabii qabda gilaab bulee gilaab ni yaadde shaanchoo. Gilaab alla. Garaa tulluu kana badhattee kana maal godhuu dandeessa? Amma qiraati lama adabbii lama fudhatan. Adabbii achi garagaliidhaan qaxxaaman laal kuma adabbii achi garagaliidhaan. Wallahi billahi achi garagaltee qaxxaamte. Oduu. Wallaan qaxxaaman. Sitaa wobsu achi dhaabadha achi garagalii ta'e dhaabadhu sitaa wobsu. Achi garagali kaa. Ana ka keessan hoolaa miti kaanii yaada bar. Beelladaarraa wanni addana godhe yoo jiraate yaaduudhaan isin ammoo jechuudha beelladaadhaa hin yaaddan. Ishi beellada laataanu maal akka ta'e beektaa gidaliin gallaallu jetteeti bara asirra geemii kee gisee. Gidaliin gallaallu okee ችግር የለም ግን እንደዚህ አይነት አይደለም ቅጣት። Okay deemi saamunaa fonnoo waliin naqiitti deemi fuula dhiqadhu kaa. Barbaree koolgeetii wali